Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu jajjabaattuu nagaadha. Egaa sagantaa eessaa kaanee as geenyu ka jedhu kan hadhas itti fufuudhaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa gubbaatti jalqabarraa kaasanii qooda gurguddaa gumaachaa turan dubbisuudhaan seenaan qabsoo bilisummaa Oromiyaa maal fakkaataa ture, maalirraa kaanee qabsoo eegalanii, maaltu isaan mudate, injifannoo maal fakkaataa argatanii, kanaaf kana fakkaatan sirnaan tartiibaan beekuudhaan jaallan qabsoo bilisummaa Oromiyaa gubbaatti jalqabarraa kaasanii qooda fudhataa turan amma dura affeerree dubbisaa turre hadda sanumaan itti fufuudhaan jaalla qabsoo hangafoota keessaa tokko ka ta'an Sheek Xalileessaa Qumbii affeereen of biraa qabaa. Akkuma barame hordoftoota sagantaa Ilma Hormaa bifa ho'aatiin Sheek Xalileessaa akka nuuf simatan kabajaa isin gaafadha. Sheek Xalileessaa Qumbii waamicha keenya kabajdanii waltajjii kana gubbaatti argamuu keessaniin maqaa hordoftoota sagantaa kanaatiin guddaan isin galateeffadha. Dhiyaadhaa waltajjiin keessanii. Asirratti affeeruudhaaf galatoomaa galni keessi guddaadha. Waan hin beeku akkaan ibsuudhaaf asirratti affeeruu keessaniif gammachuu guddaadhaa fi galatoomaa isiniin jedha. Hayyee waa hunda dura gaa. Akkam jirtanii aafiyaan keessan akkamii bagallee ganna dheertuu booda ijaan wal argine. Eessatti maayyii booda wal garrisa? Naayiroobii. Akkam jirtan aafiyaan akkamii? Nagaa fayyaan saawwan nama deemee gara umrii deemaa fayyaan waan dhabantu garuu ani diyaabiitti an tokkotu waan qabee malee waan bira rakkoo biraan qabu wanti sunillee sanumaa egaa dhibeen yoo ni bareedaa nyaata waan dhugaa waan kana sitti guddisamaa hin taane santuu rakkoo fida malee kan gara rakkoon qabu gaana geema. Hayyee sana dhaga'uun nu gammachiisa. Egaa bagallee jiraattanii nu gammachiistanii hadha seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa dirree qabsoo bahaa biiftuu Oromiyaa bakka isin turtanirraa waan ta'aa ture, seenaa hojjetamaa ture, dhibee isin mudate, injifannoo maraa isinirraa dhaga'uuf jiraanna. Ammoo san dura jalqabumaaf akka nu gargaaru jiruun uummata keenyaa gaafa isin ijoollummaa, gaafa isin dardarummaa akkam ture amma namni gariin jiruun biyya sanii jedha warri amma maqaa Oromootiin aangoo ba'anii dhibeen biyya sanaa kan eegale erga dargiin dhufe malee san dura bara Haayila Sillaasee fa'aa uummanni Oromoos uummanni kaanis nagayaan quufaan gabbinaan nagayaan jiraataa ture jedhanii kanaaf mee maali adattan akkam ture jiruun uummata keenyaa? Gaari fayyaada bishaan kijiba warri biyya bulchu kuni kan jiruun uummataa kaa jiruu hamaadha ture hanqammattuu akkasuma fakkeenyaaf naannoodhaan ture amma naannoo baadiyyaatti dhaladhee Harargee keessa Harargee kana keessa amma gama Harargee bahaa jedhama garuu walakkeessa Harargee maaliif konyaa oborraatti amma hin konyaa oborraa kuni isarraa gara bahaa raammisii jira isarraa gara dhihaa gaalee ittiidhaa jidduu tana Harargee guutuudhaaf walakkaa garuu bakkeenyaan itti dhaladhe suni konyaa oborraa ona malkaa bal'ooti. Ona malkaa bal'oo kuni gaafa namtichaa fi amantii islaamaa kana barataa ture akka guddadhutti carcar jecha lafti carcar jedhamti jecha konyaa carcar konyaa ciroo jala ture. Eegumana jabaadhee jee 65 keessa walleen jirjiiranii waradaa tokkichisanii gara oborratti. Akkas kanaaf amma laftiin isin jitu lafa uumaan bareedduuti. Laftiin amma itti dhaladhe sun Ellaa'ee jedhamti. Ellaa'ee kun Harargee keessa lafa kaan gabbattuuti. Guutuma Harargee keessa tawaan namni oomishu hundumaa taatu.
yoo qonna taates yoo horsiisa beeyladaa taates qonna amma lafa sana hedduu beeltii jedhamtuun abaar ittiin ta'u maaliif lafa kaan magarsituu waan oomishaa kana hedduu taati roobaa si qabdi jecha lafti tun lafa kana lafa badda daree jedha yoo kaas qalaa jabara jennaani lafa sani lafa qonna midhaan wanni achitti qotan gaayirra guddaa lafti xiqqisho baddaa olaan tun ta'in waan bishin gaafaa guddaa wanni naannoo sun qotu bishin gaafa boqqolloo kana maali garbuu fi harka xaafii fallee nu qotan bunni ni jira jechaadha. Bunni ni jira jimaa kana ni oomishanii akkasii lafti tun hedduu hin baddu akka gaarii midhaan harkatti naannoo taamti yooni beelti taatellee lafa sana ittiin ta'u takkeedha malee lafa akkanaati. Lafti tun magaalarraa fagoo fakkeenyaaf magaalaan nuti as dhiyaattu haroo janiini haroowiin tun bakka dhaladheerraa amma toora sa'a sadiiti. Bakki biraa kaan lafti sun naannumatti jira tasaa afurii jira shanii jira kaanii guyyaa guutuutti magaalaatti barbaade deemanii karaa bu'anii dhaqan fa'aa jira. Kana lafti tun akkas. Kanaaf amma tajaajil karaa makiinaan jiru waan siin. Lafa bareedduu akkanaa tana karaa makiinaa hin jiru manni fayyaa hin jiru jechuudha. Waa takka gaafa duraa sani dhibeen qabatti nu qabdu akkasuma duuna. Buseen amma fakkeenya hedduu naannoo san qabdi lafa gabbattuu waan taate buseen tun yoo nama qabdi namni kun laydeetuma boodeefumaan fayya fa'aa waan gargaraatti qolniiti garaan kun beekta nama buseen tun laydaa ooltu ruurrii jennaan nuti. Ruurriin tun garaan kun akkasi dura baha jecha. Akkas fa'aa taha dawaan beekan eegaan ani xiqqoo guddadhee jee dawaa kiniinaa dhufe jedhanii kiniina busee kajan gaafto nama waa irraa bitan bee nama karaa deemurraa bitanii fidanii nama kennan dooseejiin beekan dawaa wanni jedhamu jiru haakimni wanni jedhamu naannoo sana jiru magaalaan akkuma isin jirsan kanaaf tajaajilli uummataa mee bakkwaan irraa dhalatan irraa hundi naannoo sun amma kun amma konyaa oborraati gaafas carcara haa jiru malee konyaan oborraa kanarraa kaasee achi gama bahatti kun deemnu lagaraan misiituu nuufi konyaa oborraa jidduu jira. Lubeera bakki sun lagaraan misa gubaane gaara mul'ataa jiran gaarri mul'ata harree keessa awuraajjaa yookaan konyaa akkaan guddaati amma konyaa shan moojaa ta'e awuraajjaa jechuu biyya. Lafti sunis akkasuma. Gama dhihaatiin kanarraa jiru amma ona malkaa bal'oo kanaa laga dhuugoo jedhanii jira. Dhuugoon kuni gama dhihaaf bahaa dhuugoon kun dhuugoo shanan jedhanii laga dhuugoo shanan jedhama. Shanan kun eenyu jaajataa akka jarjartu lama obichi lama afur cooma sadii. Sadeen kun deebi'eetti dhuugoo jedhama. Gankuutti kun deemee laga gaaleetti jedhanii bireedaan jira kan naannoo gargarii fi hirna jidduu bahu kanaa walitti deebi'a. Amma qaana kan dhuugoo kanaa dhuunfata. Akkasuma kutaa jechaadha. Laggeen gaafa biraa saaqataa fa'aa jira walitti deebi'aa deemuu jira. Saniif karaan kun asii fi hargee dhihaatii fi naannoo sana hin jiru. Karaa hargee baatiif achitti karaa makiinaa hin jiru. Magaalaan akkasuma fagoo lafatan hundarraa rakkin jiru. Haakimni waan ni jedhamu hin jiru. Rakkoon uummataa sani horiin isaanii beeyladaan horsiisuu siin jiru dachiin qonnaan tokkoffaadha. Beeyladaa hunda taate loon gaala re'ee yaa fardaa gaangejin hundaa'u taate lalsiin. Warreen kun horsiisa waan barandee jedhamuu hin beekan hin qaban uumaa malee qonnitillee ka duubatti hafaati dibichaa fi akaafaadhaanii qotan akaafaadha. Hanqarrallee akkasumas seera. Saniif wanni tajaajila uummata mootummaa jidduu tajaajila uummataa kan jedhamu hin jiru. Maaliif makiinaa nuti gaafa eegaan barnoota islaamaa naannoo keenyatti hanga tokko qaree fixee deeme achirraa fagaanne diin kan dhabnee isaan gaara mul'ataa tirtira bakka jedhamu. Innee naannoo sanatti jalqabnee
achi eegaan haga tokko ji'a 10 moo kana garaane makiinaan baddalurraa kaatee dhufte magaalaa burqaata. Magaalaa burqallee hin turre bara bus sii maare haa ta'u. Makiinaa tana karaa itti ba'e ilmi namaa kuni makiinaa irra dhufa jedhanii eega jecha. Sanigaa saniif lafti tuni lafa akkanaati uummata tajaajila hin qabdu uummanni akkasii rakkoo bus'eetiin dhumee dhabamaa. Dhukkubni garaagaraa daddabiraan kun akkasii karaa akka lafaatiin kan qabeenya bireedaa qabduu waa hundaanii dureettiiti sun akkasii jecha tajaajila wanni jedhamu karaan makiinaa hanqa irrattuu jiru waan isa ajaa'ibsu akkamitti amma karaan zamana Hayisillaaseen keessa karaa tokko harawaa jechuun kun dadarirraa as dadarirraa gara kibbaa jira harawaa irraa kaasanii Ella kana buusanii burqaa bakka magaalaa takka dhaaban shaabirra janii gaasa afaan gusi janii maqaalaa immoo burqaa sawaat teessuma warra keenyaati teessuma maatii kiyyoo guutuuti achi dhaaban magaalaa tana kunoom 60 fi waa keessa karaa makiinaa gaafa sanii sun galafti lafa karooba qabdu gurraattiidha karaa deemuu hin dandeessu hin takkee gaafa dhuftullee amma sanii hanga irratti jiru. Amaal goone seete gaafa amma chaartaraa sanii hanga sanii hiree sanii fayyadaawee ani dura harargeetiin ture. Harargee dhiyaata amma isaan janiin tanatti gaafatamaan ture karaa ummataatiin naannoo san ture ayyaana odaa bultum ka'amata 100 bade san deebifnee eegasii ka'ee dadar dhayna. Waltajjiin dhaabaa ogusa achi jirti. Dadar kan guuteenya ani Finfinnee duraan deemte jedhanii lolli Tigiree fi Abaa Hojjedduun ta'e. Deemuu hin dandeenye. Aan amma yeroo sanatti fayyadaawjeetiin ka'ee asirra dadarra hawaajaan karaa eellaa kana gabbuun maaliin gorseeti lafa laalee dhufeeti karaa makiinaa akkam baasu. Makiinaa karaa baasu kanaa jira kaaka warri dhaabaa kun boojee doozarii jiru hunda jira makiinaa ta'e fudhadheetiin karaa kana tolchuu jalqabe. Armarraa eellaa moggaa olirraa hanga gaditti achiin gama hargee dhiyaatiin fuudheetiin lolaa keessaan laga dhugotti buufnee dhiifnee armaan gara bahaatiin tolchinee magaalaa amma burqaa sawaa jantarraa tolchinee hanga gaara mul'ata magaalaa burqaatti achi baafne burqaa guddoo burqaa tirtiraa jedhamti karaan waan santeen hanga irratti hoggoon gaafadhe ammallee saaluma hin jiru jecha uummanni rakkina tajaajila gaafas dhiisi arraahu akkas keessa jira karaan hangaan gaafas tolche Finfinnee beektaa lolaa maayyuu irratti ta'ee jire karaan sun hin tolle laggeen akka raambis kana laga lafaa taphaatii miti lafaa dildii lafa dheeraa fagoodhaan yoo tolchan malee bahuu hin dandeenye kadhuu gootis akkas kanaaf tajaajilli uummata tokko warri mootummaan quba qabdu hin jiru jechaadha karaa fayyaatiin sanuma karaa qonnaa maarree waa hunda sanii kan jiru hamattiin kan irraa bu'a gabaabse. Hayyee sheeka barakaa argadhaa takkitti kan inni beekuu barbaadu bara sana warri amma naannoo hedduu keessatti maqaa mootummaatiin bobba'ee qaraxa guuraa ta'uu nama bulchuuf isinirra akka ramadame jira naannoo isin dhalattan baadiyyaa sana keessatti dhufanii waajjira isaa firdibeetii poolisii waan gada fakkaatu warri isaa ijaaree uummata gubbaa qubataa ture inni jijjiiranii kan si yaadattan. Hajiru beektaa Oromoo Atbaadaanyaa janii akka naannoo sanitti warra Atbaadaanyaa janiiti naannoo sana garaanni yoo garaanni 5 jiraate tokko burqaa janii irra Atbaadaanyaa jedhaniin yoo waan akkasii jira warreen warsiinni kun gibirri guuran gibirri amma namuu dachee gabbaraan bire gibirri dachee kan irraa guuraniiti akka garaada hunda irraa guuranii magaalaa haroo sasaa 4 deemanii achi geessan. Tokko as qubatee jiru gaafa ammoo uummanni rakkatee waan gibirri kana yeroodhaan fiduu dhabe poolisiin gaafa dhuftee keessa deemtee warra garaaddanii kan dhuftee qabdeef achi geessitee hidhaanitee irraa guutti. Akkas. Hayyee tole egaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu keessatti warra qooda fudhataa ture warra jalqabarraa awwalarraa kaasee keessatti qabsaa ture keessaa isin nama takka mee
Amni keessan gara qabsoo bilisummaa Oromiyaa ABO'tti makamuun kun eessarraa aanee yoom eegalee garam isin dhaqqabee mee takka jedhaati nuun qoddadha. Ayye fayyaa dhagaa jechuun qabsoon kun duraan ijoollummaa numa keessa guddataa ture. Hayyee. Warri keenyalleen akkasii waa'ee warra gabroonfataa kana tolchanii beekanii gaafa hatta miilli dhufeessi beekanii yoo mahimaakanii fi yoo darasanii hundaa'uu ni jedhan maal jedhan seete warri darasu kun faan walda gabreen amaaraa ka mataa bututtuudha amaaraan guftaa jenne sakaraata lubbuudhaa jedhama jecha wahinni akkanaatu kaa hedduu jira akka diina ta'e uummanni ni beeka akka diina kun boodaas ka'u numa beekanii amanan kanaaf diina kana ijoollumarraa hoo kaafnee beekne abbaan kiyyafaan gaafa xaaliyaanii jedhani nama jabaa nama diinis akka beeku muftii olaanaadha. Muftii jechuun naannoo Harargee sanatti gaafa xaaliyaan dhaqxee biyya qabatte beekta warri Arabaa warra akka Liibiyaa waan gargaraa kanaa waliin jira. Sheekotii bakka hedduurraa fiddee nama tokko irraa qoramsa fuudhaa jedhanii kan irraa ol aanu sheekotii walitti qabanii qoramsa fuudhanii abbaa kiyyaa tokkoffaa ta'e dhugumaan akkasiisi. Olumaan amma sheekotiin hedduun gurguddaan jiranillee eegaan alif bari akkasuma naa himan. Yaaboo abbaan keenya akkasii akkas diin beeku waan jiru tokko warra qaraasuu jaabee sodaa biratti hin dubbatan. Amma isaan maal godhuu barbaadan sulxaana olaanaa sulxaana jedhanii ugaasa jechuuti wallee ugaasa maalii miti wallee mataa akka amma biyya uumaan fa'a sulxaana jedhanii namticha bulchu. Olaanaa wal amma kutaa Arsii keessatti sulxaana eenyu godhan sulxaana suudee jedhaniiti baaletti hoo sulxaan nuhoo daadhii tarree godhan. Amma isaan akkasitti godhuu barbaadanii abbaan keenya nama diinii nama rabbiiti akka qaallu waa kanaatiinis barbaadu bada jalaa bade isaan abbaan keenya rabbi lafa taa'uu fi gaafa san warra amaaraa baantaa jedhanii baqa yaa'u dhageesseemi warra baqa yaa'u sani hedduu fixe beekama jechuun kun akka Oromoo gabroonfate warra kana ni beekti waan Oromoon beektu ana kanaan keessa guddate ma hin beekne namoonni beeka qotee bulaa hundinuu. Kanaaf ijoollummaa hangaan baradhuus akkasuma kennu keessa guddate gaafa 60 keessa dur gaafa waaqoo guutuu far rabbi ta'uuf Soomalii dhaqan. Ni qawwee fudhatee deebi'an beekta Harargee fi Baalee kana warri waraana qabsa qawwee sun faca'ee bakka hunda gahe. Naannoo biyya teenya ganda keenya kammaa biyya gosaaniyyaa gaara murataa kanallee dhufanii turan. Gaafa dhoombiir jedhan gaa hin beeku beektee dhoombiir jedhanii sanallee ni beekna namni keenya hedduun sesseeneetti gaa booda jarii cabxee yaaran keessaa bahe. Akkasii hangana wajjin guddattee qabsoon abadan qabsoon godha jedhatiin muradhe durumaanuu qaraatii duraan karaa Suudii kan fa'aan deemuu barbaadee achirraa ganda dhufee akkuma dhufee hanga torbaan tokko taa'een haati tiyya duutee akkasuma booda deemuu hin deeggeniin hafee hanqaan hafee xiqqoo taa'u kana wanni na keessa qabsoodha. Bitti teenya bilisoomtu malee namaan hin ta'e. Gabrummaa foota kana jalaa baafnu malee jira. Maa irra kooltu eenyu wajjin hin qabsoo. Namni gaara bahee an beeku hin jiru. Eenyu wajjin hin qabsoodha. Amma yaadaa ture. Amma lafaa keetiin fuula 973 bahee ka'ee deeme biyya gaara geetaa ganti keenya kun hedduu guddaadha. Faamilii irraa dhalli dhiharraa hargee dhiharraa kaasee akka bahatti fadisitti jirne. Asii ka'eetiin itti gadhiisee gama hargee dhihaa kanaan lafa gabiiba jedhamtuun bookee baanee ganda keenya guddaa masi jira achi turree achirraa ka'ee bookee tarra gaddeemne dheeraa achi dhaqnee achiin karaa gaarri malataa kun jalaan dhufee qumbii jedhama kan qumbiidhaan. Qumbiin tun diida guddaa bada. Achi baanee uummata san bira taa'ee xiqqoo taa'ee kan uummati keenya dura abbaan kiifaan dura achi taa'a. As hagga tokko ture amma nin deema jedhee teetii gaabee qalbiin eegu jira itti gadhiisee soomanni seenaan magaalaa burqaa tirtiraa jedhama magaalaan dhiyaattu achi dhaqneetu soomana fixadhee gara gandaa irraa dhallee eellaa kana deebi'ee akka baatii takkaa taa'ee deebi'e ammas deebi'eetiin magaalaa burqaa kanaan mayyuu jedha dhagahuun dhabdan beeku karaa mayyuu kana faa dhaqe.
qalbii waasanii mayyuu dhaqeeti mayyuu kana naannoo namoota hin beekne hedduu jiraachi ture achirraa ka'ee fatisii kana keessaan asiin ka'ee kun mulluu jaan diida mulluu kan ilma warri baabbilee qubatu jira mulluu tana hunda keessa deemee booda aawwadaay dhufee aawwadaay xiqqoo turee asirraan barbaadu jira aawwadaay kanarraa kaanee warra waliin barataa turee jira darasaanii hedduun achitti dukkaana banatanii jiran isaan bira turee achirraa booda gad deebi'ee biyyatti anniyaa sana gad deebine hogguun gad deebi'ee naannoo yoo Hayisillaaseen bu'e. Yoo bu'u amma gadargiin qabatte anammallee asitti gadhiiseetumaan keessa gakkutee qumbii san dhaqee haga tokko qumbii tana taa'ee amma eegaan qumbii tana taa'ee tokko ture warra waliin duraan qaraanee jira himi aboo kottu biyya Suudii san deemnaa naan jennaan lakkii jeetiin diidi maali qabsoo godhaan jedhe amma qabsoo gootu eenyuun jara tokko jiraami kaabee elemoo fa'a beeyta inna elemoo faan du'an warri beeysuun dhumeeti hin dandeessuu naan jarku amma eenyu nama tokko Ahmad Siraaj jedhaniini hordofaa jedhaniini ijoollee biyya anniyyaa tana hadur waliin qaraan eessatti naannoo Haramaayaa tan karaa Tuulaa diida abbaa dhoo kanatti waliin baran mucaan qurbaan kun nu biraa deemanii Soomalii dhaqan hin Soomalii turan inni kun achirraa dhufeeti jara kaptana santicha kaptana adaree tokko kan ri Soomaliitiif dalagu isa wajjin elemoo fa'aa bira dhufanii carcara achi oguu dhufanii jedhanii gaa elemoon beektaa aaree waan diinni kun biyya godhurraa dhaqee akkaataa isaan uummata kan uummanni beelti fixaa jirtu boollamee qabaa boolla isaanii abbaa lafaa tana balee uummata hiree waan ajjeesanii ka'anii nafxanyaan bakka hundaa baatee jala kaatee lafa sana hardiin jedhanii hardiin kanarraa ka'aniiti akkanatti as gama dhungataa kan as xaxxaamuranii jala deemanii dhungata keessa ol dhufanii bakka amma naannoo Bishooftuu fa'aa jedhan dhufan bakka amma elemoo fa'aa kufantuni hora jedhamti irrollee miti hora jedhamti as dhufanii amma rooba guddaa roobaa ture midhaan kun amma boqqolloon ashiitti hidhee akka biratti gaa boqqolloo midhaan dhedheeraadha jecha seenanii goojjoo keessa tatta'an wanti faanarra deemaa dhufteetuma bakkuma elemoo fa'aan jedhan dhukaasa balte baay'annaan itti seenan eenyu jarri dura du'e elemoo fa'a elemoo giltuu kaptan Mahadii san gaa inni beekti adariidha afaan Oromoollee kuma keenya beekaa kaptana isa hundee ishee marrashiiti hundee ishee marrashiiti warra galamsooti nama naggaadee guddaa dukkaana qabaa innillee dhaabatan jeeti qabsoo godhee bahee beekta qabeenya fi dhiisee jara sadeen achi bakka san dhumee kaan jaal dhugoomsaa kana fa'aa warree waliin jiru. Amma gaa akkasitti dhukaasin bahee deemaa oolee gurbaan isin jiru Ahmad Siraajiin kun nafxanyaa marsitee dhukaasaa oolee ka'ee bahee oguu asiriin gayu lafa jirantarraa gama gaaraa jira gaara kanarratti ol bahe jala yaatee tisiin mucaa harkaan jettiin isin bira geesse qawwee maal amma qawwee sadii harkaa qaba ta elemoo giltuudha ta kamtattichisanii ta isaa sadii akkama gachiiseetu bombii akkama darbutti dhagama fuudheeti darbee wanti gachiiftee inni fiigaa dhufe keessaa bahee kutee garuu bakka lamaa kanaa madaawee gurbaan kun akkasumas deemee qawwee taan ifirraa lama awwaalee ganda isaanii dhufee ganda isaanii anniyya keessa gadi karaa bookee fa'aa achi dhaqee gaahee amma maal naan jegaa amma jarri waliin dur barataa turre kuni amma jarri sunillee dhumtee lakkiin dandeessuu jedhan maaliif dhumani ni namni Ahmad Siraajii beektu ni jira Ahmad Siraajii isa fa'a dhaqee ganda isaanii ilaali bandi ganda isaanii bakka akkasii jira dhaqee inni madoodha gaafadhu jee hayyee jennee gaa jara sanis wajjin deemne anni irraa hin hafee booda dhaqeetiin gurbaa bira dhaqee gaafadhee qoradhee jennaan jarri dhumanii achitti dhuman amma gaa warri tokko tokko hafee kan qabamanii jira akkanaatii jee ani muradhe gaama akkasina hayyee jeetumaan hin deema fagoon deema eessatti muradhama karaa madda shoo kana faa yoo deeman hin dhaban warra waliin qabsoo godha kajuun muradhee asirraa ka'ee karaa ganda keenya mana beek gaara mul'ataatiin ture mai gaara mul'ataa kana naannoo qumbii firigaa taati asii ka'ee karaa oburraa malkaa bal'oo naannoo itti dhaladhe san dhagee
Abbajaas baatii saddeet taa'ee asirraa ka'ee kibbaa qajeele. Kibbaa kana gaaganti kee guddaa jira mata bulee achirraa obboleen kibira ammas kabira gabii bara Suwis warra obboleen kiyyaate achiin bookee dhaqee bookee hanga tokko taa'ee achitti geessee baalee bee. Baalee baheetiin baalee kana hin qoran. Amma maali afaan Soomalii baratuun qabaa yoo Soomalii gaddeeme karaa kanatti afaan Soomalii yoo beekne rakkoo jeetiin ummata keenya kanaannoo qumbii tanarraa dur hawwiyyaa takkaa jira. Hawwiyyaa tanaa fi warri andiyyaa wal lolanii achirraa lolli isaan baqachiisee baalee qubatanii jira. Jara kana bira andiyyaa warri garii warri isaa wajjin baqatee chiiruu jira. Isaan kana maqaan hin beekaa achi isaan bira dhaqeetiin ijoollee gaalattiisitu jira. Isaan hojii see deeme afaan baratuudhaa fi gandaas taa'inaan jedhanii lakkiin taa'uu hin jeeni ijoollee gaalattiisuu biraan dhaqa. Isaan wajjin akka ji'a sadii deemee afaan Soomalii hanga tokko baradhee achi booda karaa matashootiin qajeela jee ka'ee yoo ka'u anaa ka'ee karaa seeru jiru. Dhufan warri Soomalii abboo kun gaafa Siraacha Hajii faani bayi. Siraacha Hajii akkuma waraana fudhatanii isaa maamuu buneefaan dhufan naannoo hawwattoo tanaa gaditti achi dhufan dhufnaan asiin kaatti dhaqee hayyee jennaan eessa jennee ni gaafatanii shakkanii yoo shakkan eenyufaas si beeka jenneen baala abbaata nama jabaa jira wal beeynu aliyyi daadhiitii jira. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenyaa jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu waliin turuu keessaniif guddoo isin galateeffannaa. Sagantaatti aanuun kutaa lammaffaa qabannee amma ol deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.